osoo waan nama gurshan taate fuudhanii osoo gurshaniiti dhiiraa dhalaan isaanii waa takka hin fahamne hindii baangaalii waa takka hin fahamanii jechuudha. Jim jedhanii karamatti argan karama jiran san deemu malee ummata waa takka hin fahamne warroonni isaanii waliin hojjettan ijaarsa manaa waan akka ijaarsa manaa waan akka waa walirra waa kennuu fooqii baatanii maal jechuudha. Rabbiin isin haa eegu sirriitti of eegaa. An keessattuu shamarran mana madam ammallee wanni isin himu tiktookiin gadalii haa galu. Gubbaa baatanii saxaa baatanii fooqii gubbaa dhaabbattanii tiktokii waraabuu yeroo maskootii qulqulleessitan yeroo maal jettan gubbaa dhaabbattanii ati kaameraa gallaalaa arta osoo masaraariin sun si jalaa ka'eeti eessa abbaa keetii laxaati. Anama yeroo baay'ee shamarran girgiddaarra rakkattee viidiyoo waraabdu hedduu isiin arga. Osoo masalaaliin sun si jalaa mushuqedhe qaama qalbiin kan kee xiyyeeffannoon kan kee tiktokii irra jira. Achi osoo gadi buuteeti biliyeenarri si deebisuu hin danda'u. Miti fooloo tiktokii kuma takka yookaan ammoo 500 si dabalamu miti biliyeenarri si deebisuu hin danda'u jechuudha. Shamarran mana madaam jirtan sirriitti of eegaa anatu siniin jedha sirriitti. Maskootii gubbaa baatanii gizee hujii akkasii hojjettan saamunaadhaan gizee of argaa manaa walaawwaltan obboleetti tiya tiktokiin gadalii haa galu. Tiktokiidhaan kan jahannata seene wayitu hin jiru. Argitanii jahannata irraa numas malee. Mee dubbii tana haadha faate waa'ee gurbaa kana mee keessa gatinaa fi Muniirri irra hedduun shamarran kennaa gisee argite rakkatte maskootii tiktokii waraabdi saamunaadha odoo si harkaa mucucaate osoo waa si harkaa bu'anii attabbaa keetii taata qaama qalbiin kan kee tiktokii jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa warri ormaa waliin waa'ee gurbaa kanaa mee xiqqashoo keessa naa fi mimee akka gaariitti ani wantuma irratti narkee gadi fageenyaan miila isaa muramu qofa malee waa'ee takka takkuun hin dhageeme nama isa bira jiru na qunnamsiisuu ni dandeessaa. Ani jechuun ani hin beenne eenyullee akka isa bira jiru hin beenne deeffadda maqaa gasii aslii keessatti argee aslii maalirraan illee akka gahe waan sanni gaafadha osoo jedhu ijoolleen as keessa wanna jettu gara kolfaatitti deebi'ee irraan fadhee maalirraan illee akka geesse illee quba hin qabu. Dhugaa baay'ee qalbiin na cabdee dhugaan isaa tabaatu wayii hin jirtu hamma fedhe yoo dhugaan isaa baate miilli isaa kan raaqite sun wayii hin deebi'u. Miila akkamitti irraa cite jechuu kiyya faabrikaa keessatti moo eessatti? Miilli akkatti irraa cite maashinii wayii irra osoo hojjetaa jiranii maashinii waa muru kana wanna jedhu kanarra osoo hojjetaa jiranii inni malaa gubbaa bahee dikki sa'aatii inni gubbaa baheetti jechuudha. Baangaaliin kun ummanni baangaalii kun majnuuna beektaa ummata sammuun isaanii faayidaa hin qabne. Nin beeka. Baangaaliin maratoota. Itti banee jennaan sa'aatii masanitti jechuudha. Lukasaa takka irraa buusee takka immoo ni madoofte natti fakkaate takka immoo jilbumatti irraa citte jechuudha. Wanti warshaadha warshaa keessaa? Yaa warshaadha. Okay. Wanta ni qaba kara bifa lamaan laalamanii beektaa wanti kun bitti eessa bitti isaa bitti inni itti murame. Suudaan biyyaadha biyyittii inni itti murame akkas. Okay. Mantiqaa tam jalatti. Suudaanidha jedhani yaa Suudaanidha jedha. Suudaan immoo Baangaalidha. Idoon non beeku katti murame Suudaan biyya Makka keessatti natti fakkaata kun ijoolleen Makka. Okay Makka jala. Mee wanni inni nama baruu barbaade. Namni amma duraas muramee waa takka dhabees ni jira hagumaan kafalameefis ni jira jechuudha kiyya. Wanna bifa hedduu jira ni beektaa waan kana irratti waggaa dheeraa waan hin hojjedhuu fi akka gorsaa tokkotti silaa keessaadhaan bakka dhaquu qabanii waan godhuu qabanii bakka wanta godhu riipoortii godhuu qabanii waa hundumaan asirratti wanta ni qaba inni majuula moo muqiima? Wallahi waan sanirraa quban qabu ani warri quba qabayyoo jira waraqaa hin qabu mucaa. Mee namni ol seentan seenaati naaf hima. Quba qabu yoo jiraattan ani hin beeku majuulaa. Majuulaa fi muqeema nama beekta kaati biyya arabaa dhufte haasawaa biyya arabaa kan. Waraqaan qabu. Okay majuula rakkoon hin jiru. Okay majuula amma egaa akkas ta'e karaa majuulaatiin deemna. Jamila dubbachuu jira. Naagalee jira majuula okay nama baaraan dhufe jechuudha majuula jechuun waan biraati miti namni afaan kan hin beekne baradha. Muqiima jechuun nama iqaamaadhaan jiraatu. Egaa majuula ta'e nama isa bira jiru qunnamsiisuu ni dandeessanii.
warra itti dhiyaatu an eenyuun akka itti dhiyaatu hin beekne maaliif ani dhimmi isaa achi as miidiyaa irratti deebi'ee kan irraa dubbatamu argine guyyaa sana haasa'ee dubbatee achi as dhimmi isaa kan miidiyaa irratti deebi'ee dubbatamu hin argine anas liidhaan illee wal quban qabu oromoon akka eessaan geette illee hin beeku kan maal isin hin jedhe malee waan biraa ta'e miti angaruu qalbii. Okay, dura dursoo wanna kana qaamni dhimma ilaallatu jira. Qaama dhimma ilaallatu irratti dafanii riipoortii. Biyya Arabaa keessatti wanni gootu hin jirtu bari. Ni jira. Obsinaaf. Obsigaa naaf obsigaa. Isin dhaggeeffadhu okay. Itti fufi sin dhaggeeffadhu. Biyya Arabaa keessatti ilma ilaala amma tokkoffaa mucaan kun waraqata hin qabu. Osoo miti sa'aatii sanitti luka sa'aatii miti lubbuun isaallee baddeetiin jette biyya Arabaa keessatti ishee hawwiyyeeti ya lubbuu. Biyya Arabaa keessatti wanni ati gootu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa seeraan ala jiraataa jira. Lammaffaa taree deebi'eetiin wannummaan godhaniif hin jiru. Osoo waa godhaniif illee lutti isaa sun kan irraa cite wayii hin deebi'uuf. Lutti isaa sun kan irraa citee bu'ee isa wayii hin deebi'uuf lutti irraa citee bu'ee jira. Maybe mucaan kun jechuudha hamma danda'een gara haadha isaatitti galee biyya isaatitti galee maatii isaatitti galeetiin osoo hamma danda'amuun yaala isa barbaachisu argate waan jettu wayiitiif malee wanni biraa wanni waan danda'u. Okay, xumurteemi laal waan tokko jira. Jira. Gargaarsi isaa irraa jedhama koomentii jalatti. Gargaarsi isaa irraa jedhamaa jira kun koomentii jalatti ilaalame. Akka Oromootti baannaa achumatti nama haasawaa jira waa'ee biyya sanii irraa hin haasawaa jira. Namni tokko waraqaa qabaachuu qabaatu sanii miti amma dubbiin. Karaa itti gaafatamuu jira. Karaa haqa isaa itti gaafatu jira. Faabirikaa keessatti yoo hundaa'uun karaa seeraatiin deemne namni tokko abbichi asoo mootummaa bira hin dheene yoo nama gumaa kafalu jechuudha. Yoo nama cimaa qabaate. Nama jabaa yoo qabaate muutii qabadhamee nama jabaa yoo qabaate maaliif yoo kakkasastu taate abbichi warshaa sanis itti gaafatama nama seeraa alaa hojjechiisuudhaan jechuudha. Kara hedduudhaan fixachuu ni danda'an. Nama waan kana fixuus ni nama isa jira bira jiru amma asirratti miidiyaa irratti dubbachuu hin barbaadu. Nama isaa hojii jiru yoo jiraate na qunnamsiisa karaa itti waan kana xumuran garuu wanni amma mana yaalarraa bu'uun qabu hanqa fayyuu fayyite hanqa dhimmi kuni isaa abbichaa hojii waliigaltee yookaan karaa seeraattis haa ta'u karaa waliigalteedhaan haa ta'u bar waanuma hafe wanta godhanii bar dhugaa miilli murame hin deebi'uufi garuu waa harkatee biyyatti galuu qaba jeetii nama amanu sanii. Akka amma nuti jennu kanaa miti. Yoo ati laafaa taate waraqaa qabdus faayidaan qabdu bar. Yoo nama hin qabaanne nama jabaa kana yoo hin qabaanne yoo nama si jala si bu'ee waan kana beeku hin jenne waa takka fiduu hin dandeessu. Garuu karaa hedduutu jira. Namni keenya guyyaa lama akka ati jette guyyaa lama irraa iyyaa qarshii lamaaf sadii asirratti guuree maal jeequu ta'e akkasii miti. Ammallee amma durallee dubbadheetiin ture. Dhimma akkanaa kana hedduu jira. Madaan meeqa hiisisne nuti? Madaan meeqa? Awwoo madaan biyya Arabaatti namni hidhamu hiisiseetiin jiraani. Hiisisee qabnee poolis xaabiyaa guyyaa lamaa sadiillee qorannaa akkatti gaggeeffamu goone asumarra baqataa ta'e jechuudha. Ati jabaa ta'uu qabda dhimma saniidhaaf jabaa ta'uu qabda. Yoo ati dhimma saniidhaaf haqaadhaaf hin deema jettee ammas uummanni keenya kan muqiimaa achi jiru sodaachuun qabu. Bakka bu'aa keenya fudhatee yoo nu hojii hojjate akka amma amas saddeet jechuun waa xiqqoo miti. Amas saddeet jechuun waa hedduu waan kanarraa baradhe jechuudha. Bu'aan barnootaa waan argadhe osoo hin taane waan muuxannoo argadhe jechuudha. Madaam meeqa hiisni nuti? Madaam amma madaam hidhuu hin dandeessu biyya Arabaatti walirra goranii kijiba. Yoo ati karaa hundaadhaan itti dhufte haqa kee baafachuu ni dandeenya. Yeroo gabaabduu kana keessatti nama sadii agartanii jirtan. Warri mana isitti wanta jette poolisiin qoronaadhaaf itti gaggeessite ammallee warra gumaadhaan warra gumaadhaan waliigaltee fixata san uumaan irraan kaayyanne sanii mirga isaaniiti. Lakkii dhimmi san akkasumatti xumuramuu qabaa itti naa gaafatamu jaalu ilaa sadarkaa lubbuu namaa jechuudha kan isii himuu jiru jechuu keessi galee.
dhimma kana itti cichee dhimmi kun dhimma kiyya jee waggaa fudhatu waggaa lama fudhatu ka jala deemu yoo ta'e haqni isa yoo ba'e yeroo biraatiillee uummata kaaniif ni laaffata jechuudha. Mirgi uummataa kabajamaa deema jechuudha. Araba ajjeese araba gaafachuu hin dandeenyu maashinaatti waraqaa hin qabu hoo jennee waa hunda fixne nutis karaa yoo waraqaan qabaannes karaa hedduudhaan isa akkasasuu dandeenya. Karaa hedduudhaan bifa hedduudhaan bifa dhaabbatee adda addaati jira. Kanaaf asirratti waa hedduu jira. Gurbaan kun haqa isaa harkachuu danda'e waan biraa dhabu namicha wajji walii galee waatu habar bakka kanatti Muniir dhageeffadhu amma ilaali namicha isa waraqata nana dalasiise sanii seera jara oolchanii gaafachuu waan biraa mucaadhaaf waa godhuu waan biraati. Abeek namichi kophaa nama seera hin qabne tokko dalasiisuudhaaf namichi kophaa itti gaafatama malee mucaa kanaaf wanni namichi godhuu danda'u hin jiru. Osoo kafiila isaa ta'e maybe fayyaa isaa hamma danda'e tokko waan takka kanfaluufii danda'a. Garuu mucaan kun mucaa waraqata malee seera malee biyyarraa dhufe argitee seera malee biyyarraa dhufe waraqata takkitti hin qabne waan ta'eef namichi isa dalasiisuu qofa maa dalasiiftee qofaa fi waan mootummaan irra kaa'e garaamaa mootummaan irra kaa'e yookaan immoo qixaatii mootummaan isa qaxxa'e kanfala malee mucaa kanaaf waa godhuu hin danda'u. Si galee miti bakki kun? Ni dandeenya. Akkamitti danda'a? Kafiila isaan taane? Haquuqaa jira. Uummata haquuqiyyaa jira. Warra sii gaafatu. Bara amma dhugaa jirtu sii malaal. Nuutiitiitu waan akkanaa if laaffisaa deema. Seera kamiin gaafata? Seera kamiin gaafata? Akkamiin gaafata? Uummata gaafatu jira. Dhaabbata adda addaa jira. Naa dubbisanii siin jee barani. Waa'ee biyya Suudii naaf dhiisi haa. Naa dubbisan namni jalaan deemaaf jiru. Yoo jiraate naa dubbisu xumuramee bara. Hai. Namni tokko waraqaan qabu jechuun sarara jechuudha miti bara. Ilma namaati. Bar waraqaa qabaattee ati laafaa taate waan akka fiduu hin dandeessu bar. Waraqaa qabaattee ati laafaa yoo nama hin qabaanne nama sii jala deemuu hin qabaanne waan akka fiduu hin dandeessu. Nama jabaa yoo qabaatte garuu namichi nu akka mootummaa bira hin dhaqiniiti asitti walii haa gallu jeegumaa sii hafuluu danda'a. Karaa gabaabattu waliin dubbattee jechuudha. Nama barbaanna. Samboonaa yoo didee Muniir sirriidha. Garuu amma achi haga ga'utti mucaa kana ati hordofii garatiin itti deemne akkamitti deeggaramuu qaba hoo akkamitti biyyatti galuu qaba illee irratti dubbachuun kafaateen kaastu. Yoo danda'ame karaa seeraatiin akkasitti itti adeemamu garuu hagasiifuu wannuma mana yaalaatittuu itti yaalamu wayii haa deeggaruudha fakkaate. Yaanni haadha faatii bira. Yaanni informationa guutuu isaa namni beeytan yoo jiraattan Muniiritti hima kan haa deeggaramu ammootu dhuguma hadda galgala mana eenyuutitti kan jedhu namni beeytanis hima waan gaariidha jechuu barbaada. Muniir asirratti wanti biraa kan sitti himu mucattiin takka biyya Arabaatitti sammuun dhukkubeeni maraattee hidhamtee ganni oroo jalatti argitee jirti. Hidhanii irra taa'anii baay'ee garaa nama nyaatti. Bilbila ganni oroo dhabe duraanii qaba ture barbaadee dhabe bilbila kamirra akka ta'e mee barbaadaa ganni orootti godhaa fidaanii mucattiin hidhamtee teetti. Muniir atillee qarqaari anis isa danda'u haa qarqaaruun mucattiin sun mallaqni jira nama kana biyyaa naa deebisuu Suudii eessa akka ta'e garuu hin beekne. Muqiima mujiila isin. Hin beeku kaa ganni dhabe ani san gaafachuuf. Namoonni hajjiidhaaf deeman achi jiranii ambaasaaddaroonni achi jiranii akka deeggaruu dandeenyetti deeggarree mucattiin obboleettii achi jirtu mallaqallee kan ittiin biyyan naa galtu hin qabaa jetti. Mee namni ganni beeytan ganni itti sheer godhaame jara naas gadi ganni oroo tana jechuudha. Wisi rakkoon hin jiru anuun hin gargaara. Joo barbaade eessa jirtii haala siinaa yookaan guutuutti information. Haala guutuu nama beeku sitti himaa bara. Ani viidiyoo of jala gadhiistee fi kalee yeroo sana ibsitu arge. Ganni gallakkisee. Ganniin gallakkisee jirti namni biraatis gallakkisee irraallee dubbataa turte ganniin nama hin galchine yeroo san isi garuu baay'ee garaa si nyaatti dubartummatu si jibbisiisa. Haadaan hidhanii kutaa tokko keessatti obboleettiin biraa bootti
Ganiin akkasi gadhiiste nama biyyatti galchuuf qofa barbaadde. Miti tiraanispoortii illee nuyi kadhannee illee anillee hin qabaa naa galchaa ittee bootti obboleettiin. Kanaaf waan ofii kana kaasee ganniitti sheer godha. Ganniitti sheer godha. Kamucaa kanallee achumaani. Kamucaa bakka ndaal Jamila rakkoon jiru uummata keenya bira namni tokko du'aan geenyaan yookaan qaama hir'ina geenyaan waan waraqaan hin qabu san bira hotee jira.